Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa sagantaa keenya faaya aartii turban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa keenya faaya aartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qabanii sirboota aadaa fi ammayyaa akkasumas immoo sirboota qabsoo isiniif filanneeti jirra. Sirboonni babbareedaan nuti torban kanaaf isiniif filannee wal duraa duubaan isiniif dhiyeessinu akkasuma dhaamsaa fi dhama isa keessa jiru kan ilaallu sirba weellisaa beekamaa Keekiyyaa Badhaadhaa fi sirba cimdiidhaan sirbame weellisaa Caalaa Abbuu fi weellistuu Zayituu Hajjii akkasuma sirba bareedaa weellistuu Heelsaa Nugusee sirbite ergaa fi dhaamsa isaa kan ilaallu ta'a. Nu faana bu'aa. Egaa jalqaba irratti sirbi nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa tahee kan bara 2024 keessa bahee sirba weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa mata dureen isaa Murtii Guutoo jedhu isiniif filanneeti jirra. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa weellisaa sirboota qabsoo hedduu sirbuudhaan beekamu yoo ta'u akkasumas immoo nama jabaa seenan isaa Oromoo biratti hanga ammaa hin dubbatamin yoo ta'u bara haaraa kanaas tokko jechuudhaan sirba bareedaa ergaa guddaa qabu kanaan gaafa xiiqiin qawween albee numaam goonni lolaaf hin qabu beellama jechuudhaan kan eegalu yoo ta'u ergaa jajjabduu dhaamsaa fi dhama qabdu nuuf dabarseeti jira. Gaafa xiiqii qawween albee numaam hayyee qawween albee numaam goonni lolaaf hin qabu beellama hayyee hin qabu beellama. Soda gadera lenjif sararani awashiran ndeta kidini tiroti jiksite awashiran lula ewan apne keiro magarsite awashiran jala Usman sala sape telemoni awashiran faru jaina nantu murtu walaloni awashiran tilmo borma sura mal tukase awashiran arar sofi wado gada dula yase awashiran doni fidena nawe abambiya itibeka dula kawe awashiran doni fidena nawe abambiya itibeka dula kawe. Itti aansuudhaan weellisaan kun sirba kana keessatti gaafa ciroo fi dabbalii kaciraattii fi jogolii hoo hayyee jechuudhaan dhugaa abboota teenna kaleessaa murtii guutoo fi calii calanqoo gubbaatti ta'an lafa goonni oolu nu daawwachiisee jira. Gaafa ciroo fi dabbalii kacirrattii fi jogolii hoo hayyee moolee waalolii tolee reerii fi bardooge laga darbaa fi ayinaagee hoo hayyee. Mida galola walole karama kala ho haye umole walole tole sina na jabasi awal dala garamisi ho haye umole walole tole dumu gaf golocha kagafa gubba koricha ho haye umole walole tole na asaboti daima kirongal mange se amma ho haye.
Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa dhugumatti weellisaa qofa osoo hin taane hayyuu seenaa aartii Oromooti. Sirba kana keessattis ergaan inni walaloo fi yaadaloodhaan dabaalee nuuf dabarse waan baay'ee garaa nama nyaatu yoo ta'u, waa tolee biyyaaf jagni dhiigee diinan lolee jechuudhaan warra yeroo afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamu sagalee uummataa ta'ee nama yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin sirbee artistii Abdullahi Arsii fi akkasuma nama yeroo jalqabaaf alaabaa Oromoo bocee Muhammad Umar Qaadii akkasuma nama yeroo jalqabaatiif sagantaa afaan Oromoo raadiyoo Muqaadishootiin nuuf dabarsu eegalee Abubakar Muunsaa faa nu yaadachiisuun dhaamsa dhama qabdu tana nuuf kaa'etii jira. Waa tolee biyyaaf jagni dhiibee diinan lolee waa tolee biyyaaf jagni dhiibee diinan lolee Yaayaa Alii Siree Jaynaati alaabaanuu kalqee maammee Umar Qaadii Tisaadaa mootiin qabsoo diidaniinni Abubakar dhaamsa himaa raadiyooni Abdullahi Jirma Abdullahi Arsii Ismaayyoo fi Numoo dhamaa keessan gorsi biyyaaf jagni dhiibee diinan lolee waa tolee biyyaaf jagni dhiibee diinan lolee Itti aansuudhaan sirbii nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba weellistoota bebeekamoo weellisaa Caalaa Abbuu fi akkasuma Zeeyituu Hajji yoo ta'u sirba aadaa Arsii Faaximee fi Sunsuma akkasuma tirriidhaan hojjetamee isin daawwachiifna. Jira jettee Weellistoonni kunniin wal jalaa qabuudhaan Faaximee dubartootaatiin kan eegalan yoo ta'u sirba kana keessatti agarsiisa adda addaa garmaama fardaa akkasuma ilillaata dubartootaa sirna gadaa fi wantoota adda addaa Oromoo Arsii keessatti ta'an nu daawwachiisuudhaan kan hojjetamedha. Jira jettee Tula ayole tagafa ana benuna jala ayole anu jira jette nguya goto dirango shoje niyo lontu harkara atu fardara jeniyo ayona garma farda ama agata ayole Faaximee tote si hada gote ayo
anu jira jettee mandalamu. Sisu jenio ayo nararami dola nagargarami ayo lemo sabulemo anu jira jettee mandalamu. Itti dabaluu weellistoonni kunniin jidduu sirba kanaa keessatti Faaximeerraa akkuma bu'aniin gara sunsumaatti jijjiiruudhaan warroonni dhiiraa fi dubaraa gallee mirgaan yoolachuu gallee mirgaan jechuudhaan sirba bareedaa kana nu daawwachiisanii jiru. Galle mirgaan yoolachuu galle mirgaan 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 saba koonneen sibiilaa yoolachuu galle mirgaan galle mirgaan yoolachuu galle mirgaan qabsa waraana dhiiraa yoolachuu galle mirgaan galle mirgaan yoolachuu galle mirgaan galle mirgaan yoolachuu galle mirgaan galle mirgaan yoolachuu galle mirgaan kappannoon dirree dhiphisee yoolachuu galle mirgaan galle mirgaan yoolachuu galle mirgaan kumaataan dallaatti hirkisee yoolachuu galle mirgaan galle mirgaan 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 yoolachuu 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 galle mirgaan 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 Itti aansuudhaan weellistoonni kunniin sirbaa hedduu bareedu kanaan xumura irratti tirri arsiitiin kan goolaban yoo ta'u sirbichi sirba aadaa fakkaatus ergaan isaa sirba keessatti argamu sirba qabsoo fakkaata. Dambaliin horarra deemnaa hin kenninuu biyyi kennaa jechuudhaan qe'ee abbaa isaaniitiin dhaadataa kan hojjetamedha. Dambaliin horarra deemnaa hin kenninuu biyyi teenya. Dambaliin horarra deemnaa hin kenninuu biyyi teenya. Culullee maani gaara hin kenninuu biyyi teenya. Bulee malalaala hin kenninuu biyyi teenya. Dambaliin horarra deemnaa hin kenninuu biyyi teenya. Weellistoonni kunniin itti dabaluunis dambaliin horarra deemnaa hin kenninuu biyyi teennaa jechuun leenjisoo diigaa fi qeerroo nageessoo dhabne hin kenninuu biyyi kennaa jechuudhaan biyya lafee gootaatiin ijaaramte seenaa dhiiga goottan kanneen ittiin barreeffamte nu yaadachiisanii jiru. In kenninuu biyyi teennaa.
damne inkenninu biyyititeena Anole vota chalanko dumne inkenninu biyyititeena Dambalin oraradena inkenninu biyyititeena Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e kan yeroo dheeraa dura sirbame sirba weellistuu lafaa dhuftuu sagalee kiloolee Heelsaa Nugusee mata dureen isaa Tuulamarraan jedhu kan ilaallu ta'a. Tuulamarraan daandii walloo qahee kan keerra baasa ol ilaalu samii bal'oo ni yaada kan kenna kaasa. Tuulamarraan daandii walloo qahee kan keerra baasa ol ilaalu samii bal'oo yaada kan kenna kaasa. Weellistuu Heelsaa Nugusee sirboota babbareedaa hedduu sirbuudhaan kan beekamtu yoo ta'u sirba bareedaa kanaanis waggaa muraasa dura kan sirbite ta'ullee sirba bareedaa fi ergaa bareedaa qabudha. Itti dabaluunis weellistuu Heelsaa Nugusee sirba jaalalaa baay'ee bareedu kanaan arjooma jaalalaa ansirratti hin baree garaan obseen taa'uun hin jiru si malee jechuudhaan aadaa Wallootiin miidhagsitee hojjechuudhaan jaalala guddaa uummata biratti horattee jirti. Arjooma jaalalaa ani sumaan baree garaan obsee taa'uun Utawara walloo baay'ee babbareeda fiila duunaa bitaa gaabii kottarreedha karaan fagoo ta'eef sirraan an deebisu onneen koo jaalalaan suma kan leellisu Tuulamarraan daandii walloo qahee kan keerra baasa ol ilaalu samii bal'oo ni yaada kan kenna kaasa. Tuulamarraan daandii walloo qahee kan keerra baasa ol ilaalu samii bal'oo yaada kan kenna kaasa. Tuulamarraan daandii walloo ijaarsa daangaa keeti Tuulamarraan daandii walloo sima Afrikaa muree Tuulamarraan daandii walloo annani amalike Tuulamarraan daandii walloo arii konarraa furee. Weellistuu Heelsaa Nugusee sirba baay'ee bareeduu fi dhageeffatameen quufamne kanaan sagalee kilooleedhaan sirbuun koodee koo waliin bahee lafa gabayaatti ol qajeelee
ijji koo isa laallaan onneen koo nama lalee jechuudhaan dachee bareedduu Walloo nu daawwachiisuudhaan goolabdeetii jirti. Yaadaan garaa Walloo farda koo yaabbadhee imala jaalalaan onnee koo baattatee finfinneerraa ka'ee gahee kibba Walloo daasee taasee gaanatti kottu maloo. Saf malale aribu wada Walloo yaasima keessummaako nasime gurbaan Walloo ibsaan eenyummaako yaa lafa warra Walloo teessumni gobaaf dhooga yaa gurbaa warra kannoo gankee foolii bokka goola jaalala keessa onneedhaaf abdii kuusta faayamtee babbareedde. Karaan fagoo ta'eef sirraan deebisu onneen koo jaalalaan suma kaleellisu. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummata Oromoorraa sagantaan faayartii kennaa torban kana asirratti goolabama. Torban sirboota babbareedaa biraan hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammataa qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin immoo hanga xumuraatti kan nafaana ture Umar Jamaalii qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.